Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummataa irraa oduu isin dhageessifnaa jalqaba irratti hangafoota oduu. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa loltoota leenjisaa ture eebbisiise. Gooroo Doolaatti barattoonni 52,000 ol barnootaan alaa ta'uu fi hojjettoonni mootummaa mindaa osoo hin argatin turuun himame. Naannoo Tigraayitti waliigalteen nagaarra erga gaamee booda namoonni 1,300 ol sababa beelaan du'aniiru jedham qorannoon taasifame. Oduu kennaa biyya alaatiin Iraaqitti balaa ibiddaa sirna cidhaa irratti mudateen yoo xiqqaate namoonni 100 du'anii. Oduu isin dhageessisuun kan isin wajjin turaan Jibriil Muhammadii amma oduu bal'inaan. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa loltoota leenjisaa ture eebbisiise. ABO'n yookaan waraanni bilisummaa Oromoo kan mootummaa Itoophiyaa wajjin qabsoo hidhannoo taasisaa jiru dargaggoota qabsoo karaa nagaa irratti abdii kutatanii qabsoo hidhannootti dabalamaa jiran leenjii waraanaa fi siyaasaa kennee fi dirqama qabsoo itti aanutti bobbaasaa jiraachuu ibse. Guutuu gabaasa kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Addi bilisa baasaa uummata Oromoo yookaan WBO'n kan mootummaa Itoophiyaa wajjin qabsoo hidhannoo taasisaa jiru dargaggoota qabsoo karaa nagaa irraa abdii kutatanii qabsoo hidhannootti dabalamaa jiran leenjii waraanaa fi siyaasaa kennee fi dirqama qabsoo itti aanutti bobbaasaa jiraachuu ibsee jira. Waraanni dirree kibbaa jiru loltoota waraanaa tooftaa waraanaa fi siyaasaatiin leenjisaa ture. Gatadeen gaddaa jechuun fulbaana 25 bara 2023 eebbisiisuu isaa himee jira. Kaayyoon qabsoo waraanichaa mirga hiree murteeffannaa uummata Oromoo argamsiisuu fi mirga abbaa biyyummaa uummata Oromoo kabachiisuu akka ta'e qondaalonni waraanichaa ibsaa turanii jiru. Wal waraansi waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa jidduu jiru karaa nagaatiin akka goolabamuu fi yaaliin araaraa Taanzaaniyaa odola Zaambizaar keessatti adeemsifamaa turuunis ni yaadatama. Gooroo Doolaatti barattoonni 52,000 ol barnootaan alaa ta'uu fi hojjettoonni mootummaa mindaa osoo hin argatin turuun himame. Aanaa Gooroo Doolaa caaseffamaa bara haaraa mootummaa naannoo Oromiyaa ji'a gurraandhala bara 2015 foomseen godina Booranaa Bahaa jalatti hammatamtee jirti. Dabalata gabaasa kana Gadaa Walaabuutu dhiyeessa. Mootummaan naannoo Oromiyaa gurraandhala 27 2023 aanaalee 10 godinaalee Baalee, Gujii fi Boorana irraa kutuun godina 21ffaa Boorana Bahaa ijaaruu beeksisuu isaa hordofee aanaalee Gujii irraa ba'anii godina haaraa kana keessa seenan keessaa tokko kan ta'e Gooroo Doolaa keessatti barattoonni 52,000 ol ta'an barnootaan ala ta'uu fi mindaan hojjettoota mootummaa aanichaa ji'oota 3 waliif harkifachuu Addis Istaandaard maatii barattootaa fi hojjettoota mootummaa waabeffatuun gabaaseera. Aanicha keessatti barattoota 52,000 ol akka argaman kan hime barsiisaan mana barumsaa qophaa'inaa keessa barsiisu tokko bara 2016 seenee bakkeewwan kaanitti galmeen barattoota gaggeeffamaa jiraachuu fi barnoonni eegalus aanicha keessatti garuu hanga yoonaatti galmeen barattoota kan hin adeemsifamne ta'us odeeffanneerra. Akkasumas hojjettoonni mootummaa aanichaa yeroo mindaa nu kaffalaa jedhanii bulchiinsa godinichaa gaafatanitti deemaa hojjedhaa yeroo dhiyoo keessatti isinii kaffalama nuun jedhu malee hanga ammaatti wanti haaraa tokko hin jiru jedhu. Qajeelfama mootummaa naannoo Oromiyaa irraa darbeen hojjettoonnii fi aangawoonni aanaa Gooroo Doolaa caaseffama haaraa godina Booranaa Bahaa mormuun tanii turan fulbaana 19 2023 irraa eegalee gita hojii isaaniitti deebi'u Oromiyaa Freedom Mediaan jiraattotaa fi hojjettoota bulchiinsa aanichaa waabeffachuun isiniif gabaasuun ni yaadatama. Hawaasni deddeebiin rakkoo hawaasummaa aanicha keessa jiru kanaaf qaamni dhimmi kun ilaallatu furmaata akka isaaf kennu gaafata. Manneen barnootaan ala dhaabbilee hawaasaa kanneen akka dhaabbilee fayyaa hawaasaaf tajaajila kennaa akka hin jirre hojjetaan mootummaa tokko ergaa keessoon OFM'if ergeen himeera. Itti dabalus namni yaada nuun ga'e kun manneen yaala aanicha keessa jiran hanqina qorichaan tajaajila kennaa hin jiran jedhe. Kana irraa kan ka'e dhukkubsattoonni aanicha keessa jiran rakkata jiru jedha. Murtoo mootummaa naannoo Oromiyaa koridoorii misooma uumuun carraa misooma guddisuu yaaddoo nageenya naannoo sana jiru furuu malaamaltummaa fi bulchiinsa kibba Oromiyaa keessa jiru to'achuuf jedhee godina haaraa hundeesse kana jiraattota godina Gujii biratti mormii ji'oota ja'a ol ture kaaseera. Jiraattonni godina Gujii fi qondaaltonni godinichaa adeemsa gurmaa'insa haaraa keessatti uummata mariisisuu dhabuu fi murteen kenname gubbaa gadi ta'uun isaa madda rakkooti jechuun
gurmaa'insa haaraa kana mormaniiru. Mormii ji'ootaaf gaggeeffamaa tureen namoonni nagaa ajjeefamanii qondaaltota mootummaa dabalatee namoonni hedduun mana hidhaatti darbatamuun haala mirga namoomaa hamaa turetti dabalata ta'ee jira. Cufamuun daandii ugguraa sochii geejjibaa gabaa fi daldala dinagdee biyya keessaa haalaan miidhuu isaa irraa kan ka'e jiraattota rakkoo hamaaf saaxileera. Gurmaa'insa haaraa kana irratti jiraattota godina Baalee irraa mormiin dhaga'amus mormiin cimaan jiraattota godina Gujii irraa kan dhufedha. Sababni isaas magaalaan guddittii bulchiinsa godina Gujii jala turte nageelleen gara godina haaraa ijaarame jalatti waan galfamtee fi bulchiinsi godina Gujii teessoo isaa gara Adoolaa Reeddee akka jijjiiramu godhamuu isaatiin. Yuunivarsiitii Finfinneetti Profeesara saayinsii siyaasaa fi hariiroo idil addunyaa kan ta'an akkasumas hoogganaa koongirensii federaalawaa Oromoo Profeesar Maraaraa Guddinaa dhimma kana ilaalchisee yaada tibbana Addis Istaandaarditti kennaniin murteen mootummaa naannoo Oromiyaa godina haaraa irra deebiin gurmeessuuf murteesse kaayyoo siyaasaaf malee dhimma bulchiinsaa miti jedhanii. Waraanni bilisummaa Oromoo kibba Oromiyaa keessatti bal'inaan kan socho'u naannoo Booranaa fi Gujiitti waan ta'eef kana irratti hundaa'e paartiin biyya bulchuu wallabdee obboloota Gujii fi Booranaa jidduutti godhuun sochii isaa laaffisuu barbaada jechuun ibsanii. Naannoo Tigraayitti waliigalteen nagaarra erga gaamee booda namoonni 1,300 ol sababa beelaan du'aniiru jedhama qorannoon taasifame. Dhuma bara 2022tti mootummaa federaalaa fi humnoota Tigraay gidduutti waliigaltee nagaarratti erga mallattaa'e booda naannoo Tigraay keessatti namoonni 1,329 beelaan du'uu isaanii qorannoon naannichaatti taasifame waabeffachuudhaan Associated Press gabaaseeti jira. Dabalataa gabaasa kana akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Dhuma bara 2022tti mootummaa federaalaa fi humnoota Tigraay gidduutti waliigalteen nagaa erga mallattaa'e booda naannoo Tigraay keessatti namoonni 1,329 beelaan du'uu isaanii qorannoon naannichaatti taasifame waabeffachuun Associated Press gabaasee jira. Tigraayitti sababbiin du'aa inni ijoon beela ta'uu qorannoon biiroo fayyaa naannichaa Yuunivarsiitii Maqalee waliin ta'uun gaggeesse mul'ise. Akka qorannoon kun ibsutti naannichaatti duuti galmaa'e parsantiin 68 kan ta'u sababa beelaa kan mudateedhaas jedhani. Akka qorannoon kun ibsutti naannichaatti duuti galmaa'e keessaa parsantii 68 kan ta'u sababa beelaan kan mudateedhaas jedhu. Hagayya 15 hanga hagayya 29 bara 2023 ogeeyyiin fayyaa aanaalee naannichaa keessatti argaman 9 keessaa mana manatti naanna'uudhaan akkasumas immoo daawwannaa kaambiiwwan buqqaatotaa keessa taasisan qorannoowwan akka gaggeeffame kan eere gabaasichi naannichaatti lakkoofsi namoota beelaan du'anii kan qorannoo kana irratti ibsame ol ta'uusaas akka danda'u ibsamee jira. Lakkoofsa namoota sababa beelaan du'anii akka dabaluuf kan taasise dhiyeessii deeggarsa nyaata dhaabbilee gargaarsaa irraa dhiyaataa ture addaan cituu akka ta'es eeramee jira. Qorannichi akka addeessutti dhiyeessiin gargaarsa nyaataa erga dhaabbatee booda naannichaatti lakkoofsi namoota beelaan du'anii dachaan dabalee jiraas jedhu. Oduu kennaa biyya alaatiin Iraaqitti balaa ibiddaa sirna cidhaa irratti mudateen yoo xiqqaate namoonni 100 du'anii. Kaaba Iraaqitti balaa ibiddaa sagantaa sirnaa cidhaa irratti mudateen yoo xiqqaate namoonni 100 du'uudhaan 150 kan ta'an ammoo miidhamanii jiru. Guutuu gabaasa kana Gadaa Walaabuutu dhiyeessa. Kaaba Iraaqitti balaa ibiddaa sagantaa sirna cidhaa irratti mudateen yoo xiqqaate namoonni 100 du'anii 150 kan ta'an ammoo miidhamaniiru. Namoonni 100 lakkaa'aman kaaba biyyatti bulchiinsanii fi iddoo addaa Alhamdaaniyaatti sagantaa cidhaa irratti bashannanaa osoo jiranii balaan kun irra ga'e. Sababa balaa kana maal akka ta'e hanga yoona hin baramne garuu gabaasni hanga ammaatti jiru balaan kun erga richiitiin dhuka'e uumamuu isaati. Miidiyaan biyyatti jalqaba namoonni bakkuma ibiddaan gubatanitti du'u gabaasanii booda immoo namoonni gariin ibiddaan gubatanii erga mana yaalaa ga'anii booda du'an gabaasni jedhu ba'uu eegale. Suuraan miidiyaa Iraaq Niina dabalatee miidiyaaleen addunyaa hedduu irratti gadhiifame akka mul'isutti hojjettoonni balaa ibiddaa namoota baraaruuf guddaa ifaajaa wayita turan mul'atu. Suuraa reeffa namoota ibiddaan gubatanis miidiyaalee hawaasummaa irratti gadhiifamaniiru. Meeshaaleen sibiila ta'anii fi ibidda uumuu danda'an bakkicha turan balaa ibiddaa kan akka si'eesse miidiyaaleen gabaasanii. Hanga ammaa misirroonni lubbuun darbuu fi dhiisuu yookaan miidhaan irra ga'uu fi dhiisuu wanti sirriitti hubatame hin jiru. Gabaasonni ba'an gariin ammoo misirroonni balaa kanaan du'uu ibsanii. Maddi oduu Iraaq Niina jedhamu garuu misirroonni miidhamanii wal'aansa argataa jiraachuu gabaase.
Hojjettoonni ittisa balaa ibiddaa hanga ganama kanaatti namoota gamoo balaa kanaan barbadaa'e keessatti hafan barbaadanii baasaa jiru. Mootummaan biyyattii lubbuu namoota baraaruuf hojjettoota ittisa balaa ibiddaa fi humnoota nageenya biyyattii baay'inaan bobbaaseera. Ministeerri muummee Iraaq namoota balaa tasaan miidhaman baraaruuf tarkaanfii barbaachisu hunda ni fudhanna jechuun kanaafis ajaja dabarsaniiru. Namoonni miidhaman hospitaala Niiniyaa keessatti argaman keessatti wal'aansa argataa jiru. Lakkoofsi namoota balaa kanaan du'anii dabaluu akka danda'us ibsame. Magaalaa kutaa biyya balaan kun keessatti mudate kan taate Mosul irraa gara bahaatti kan argamtu Hamdaaniyaa keessatti hospitaala argamutti namoonni miidhaman heddumminaan yaalamaa jiru. Hospitaala namoonni baay'een itti yaalaman kanatti namoonni hedduun dhiiga gumaachaa jiru. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummataa irraa oduu narraaf qopheeffanne kanneen hanga ammaa turani. Oduu isin dhageessisuun keessi wajjin ture Jibriil Muhammadii ogummaa kaameraaf teeknikaatiin Umar Jamaaltuun afaana ture qophiilee OFM kanneen hafan waliin turtii gaarii.